kesa hajab bagatti sige bagagese kuno kati sire ke dalota sena dubifamu kese tole kabajamo jaalatamu amantoota jaalatamtoota saba waaqayyo hirmaattota maatii waaqayyo kuno hamma gama kootiin guyyaan irraa guyyaa hedduu kitaaba abdii waaqayyo kenne jedhudha ilmeeta yoo ta'e sarpiraayis ni ta'uu danda'a namni aasee jiru garuu amma kaasee akkasii keessa beektaniidhaa fi guyyaa irraa kana baga geessee baga isinillee baga geessan isinii jechuun barbaada egaa wal namatti fufuudhaaf ani daannoo akkuma jedhamee maqaan koo maqaa sunumaadha kanaafi madurree wal rokkoti anaa kudurii fi anaa koomma yookaas anaa kudurii anaa koommaa fi anaa koodhufu kan jedhamu qabadhee kunoo tolarra siniif galee kan jira haga dhumaatee kana faana taatan abdii guutuun qaba kanaaf namni eenyummaa isaa yeroo addaam jireenya keessa jiru keessa eenyummaa isaa yeroo addaam jireenya keessaa ba'e keessa eenyummaa isaa yeroo araara Kiristoos argate keessa eenyummaa isaa yeroo Kiristoos deebi'ee lammaffaa dhufu keessa yoo yaadate kiristaana dhugaadha kanaaf I need your attention, don't kill our time. Please, I will start my point. The Lord Jesus Christ be with your spirit. Grace be with you. Amen. Anako tortori. Anako tortori. Biyo fafurra fiette nama buka bante jiratu. Umamuntu marajara dalam mallato apa mormati gadiratu. Ane tiada menti kana ngomong kami jirenya kesa mudah sikabu itu jirenya bayi beesa. Pulle to sontani pulat di rumah warga wakini jurun jurus bayi mereka. Berenang kabu merati abu butuar gandera boleh kembali ofisi umah berayam era. Ana biyoti apura saba benaran teraju egale. Namni berawal direbis anuma untuk merati. Itu apa tolchuudhaaf kan malee mukeetiin ijaan ilaaluudhaaf qalbii namaa butanii hedduudha kan biqilanii naannoo koo guutanii dursee qopheessee waan nyaadhu akka amantaa jedhee soomaa hawwaadhu silaa jiraachuudhaaf isa kan naa yaadu hanoomaa waan tokko iyyuu dhabeen barbaadu eegochuun hin jiru machi keessaa burqaa jireenyaatu yaa'a dhabanii hawwaachuun hin jiru wanti nyaatan achi keessaa ba'a ija mukaa kan nyaadhee qaba kan isumaan godhatti mee akeekkachiisaan jabeessee dubbate kanatti dhimee seexanni gaarii fakkeessee egaa hamaanatti asaase ergaa isaa utuu lubatiin anis hojiitti hiikuudhaaf faana guutuudhaan gara isaatti of kakaase seexanni ija mukaa isa dhoowwame akka nyaadhuuf gara caalaatti oduudhaaf na qajeelchise atattamaan qaama koo hundumaa gara isaatti na qajeelchise ayyaana irraa badeen qullaa qoloksuudhaaf eegale sodaadhee dhokachuu lapheen koo naasuun guutamee didi ofiisaa irraa boqochuu utuun kanaan muddamee na'ee dhaabaa gidduu jiru sagalee addaa eessa jirta jedhu dhageen naasuun guutame tokko lamaan waan ta'e dimeen jireenya keessaa saffisaa butame egaa kana hunda kanan ta'e addaa bakka ta'e beekeeti dhaala isaa anatu hirmaate anaa kudurdurii kana jedheefis kana of akeekeeti anako duri akamanteedha kanako duri dubbadha maaloo meena hubadha waaqayyo wajjin otoo qabnu firoomach jabaa seexanaa wajjin faallaa waaqayyo hojjedhe dabaa seexanaa wajjin faallaa waaqayyo hojjedhe dabaa jireenyatti utumaan jiru itti fayyadama isaa solaalee mukti hamma jaalalaa kaasu kame caale anis ija sarraa butadhee nyaadhe isa taa'u qofaa seexanaa hin ofii waan dhufeef aarinatti ba'u natti erge bofaa jechi isaa dhugaanatti fakkaatee bareedinni isaas onnee kooli ta'e seexanni kanaan na argatee waa'ee koof kanumaan bite bofaa afaan godhatee hundee koo buqqise raasee anaafuumaa koorraa sossobaa hamaadhaan gargar baase faallaa isaa waan hin godheef uumaan koolatti qabe dubbisaa itti araaramuudhaaf bira ga'u yaaliin godhu hundisaa waya buyung komuku nai ekuno kamorma ya bofanya buka tiki iko di kotor
eegale saggootti jireenyan keessa ture ilaalee hawwu eegale fagootti. Gochaa tokko fedhoomaadha fi dukkanaa wajjin ta'e hiriyaa kamtu furmaata kana waliin jedhu qabu mariyaa. Ati maaliin qoodhatee seeraan gatiitti hordofeessitee ibidda tasa naamne sarratti gadi bobeessite. Muka nyaata meesuu soddeena nyaachistee bahaa humna kololis na baachiste. Harraba keetiinis jireenya keessaa dhaqaachiste. Seera sababa kennaatuma mi'ii guddaa dhabnaan duratti mure innis naaf illee kana fidi sana moo dhiisu jedhee waliin gadi na hunkure. Egaa utuun jooree waan dura ta'e murteen gocha godhumaa sababa ofii buuftee aariitti boof kana gootee mati dhuguma. Tajaajila qulqulluu manatti dhiisee booroo dhuguu waluma bira dhaqee ajaja kee dhiisee ajaja waaqayyoo dhiisee onneen koo ajaja keessa baqee. Mana baaboo keessaa na baastee godoo keetti ol na dabarsite ifa koo golgitee dukkanaan jireenya koo hunda barsite. Jedhee haadaa galgalaaf ganamas aadaa ba'aan baadhees boriifis yaaddoo yaadaa gaggabsee humni cubbuu maashaa qoolitee du'aana godhee argamsuun gaaraa sun qaqqoofite. Jedhee gadoo dhusii qophees bira keenyaaf duumessa cubbuun golgama ciniisuun daamne miidhagdeen ofumaa wargama. Ifaa wajjin ol dhabee dukkanaa wajjinan firooma uume abdiin koo bososee gocha tokko waa'een koo dhume. Egaa waan ati ta'ee kanas dhabee bobaa kee jala dhoolee bule ifesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko. Egaa waan ati ta'ee ergama keef si faana duule miseensa kee guuteenis hojii keef si faana duule. Jedhee haddaa utuu gungumu bara dachee irraa joormaa qofa jalaa taate faallaasaa waan godheef ani san jirraa dhaale kanaaf ana naaf koo durii jedhee of waame. Utuun beekin addaam cubbuun faalamee karuma keessaa immoo abdii sadaffaatu isaaf galame. Utuun beekin addaam cubbuun faalamee karuma keessaa immoo gaaddidduu Hewaan Maariyaam akka karaa Maariyaam akka dhalatu abdii sadaqabaatu isaaf galame. Anaaf durdurii kana jedheefis abaarsa sarargate kana natudha. Anaafoo amma akkam laata amma. Egaan anaaf irratti duunaan du'aaf abdii kan dubbate innoo waaqayyoon iddoo mudaa koo mara kan hubate. Anillee baduu koof garaan kan dhugu jiran seene lakkaayidaa waaqayyoo gidirqamuu koo hin feene. Afaansaan dubbatee waanitti akka dhufu furiin tolaa biyya lafaan iddamee harkisee kan na baasu boolla. Abdii guddaa akkanaa inni ergan afuraan biinaaf gale hiika jaalalaa akkan baruufis dursee karaa jireenyaa naaf fade. Abdichis Yesuus akka ta'e seerri raajonni naaf ba'aniiru ragaa furiin tolaan dhufa jedhanii yeroo hundumaa gurra kootti muhaagaa. Habdadhee anis utuun eeguu dhufaati isaa dhimee nama ta'e dhufee dhalate jala galfame ba'aan natti cime. Qooda koo waan fudhateef dachee irraa iddoon mijateef hin jiru yoomillee hin argamne akka dhalatuuf isaaf iddoo gaarii kanallee. Anatu dhoqqee cubbuu keessa jiraa fi kan Yesuus dhufee dhalate gara dallaa horii gogaarra ciisuu isaas gogaa koo ciisuuf isa of keessaa hin qabne abdii horii. Abbaan ilma isaa gara mootii kan ergee an ofii gara isaa akka dhaqne bare karaa aaba cubbuun duudees dhagna isaatiin na dura hare. Abdii koo guddaa Yesuus qooda koo kan darbee fudhate adabbii na furuudhaafis bakka koo kan darbee ba'aa goolte isa ta'e dadhabbii. Booroon harkaa fuudhee kan saraaf laaddisa calallee kan saraaf laaddisa calallee abjuu lafa keessa yeroo yaadu kan isaa jaalatu. Addanatti ta'a kan isaa jaalallee isan dhaaleef isa biraa naaf ta'e haraarri danuunii edaa dummadummaadha karaa dhugaadha jireenya jedhanii Yesuusitti amananii. Qaraaniyoonni isa naaf xumuree gatii akka dubbattuun isaa harkisa hin qabu inni akka bishaan dheeroo keessa isa eenyutti tolle kan ofitti isa harkisu waan hin qabu gaarii tokkollee. Raaree cubbuu keessaa na baasee harka koo kutee saffisaan dhufe Yesuus gololessa dukkanaa addaan kutee ofitti na waamee natti agarsiise fuula isaa isa araaraa utuun isan jaallatin na jaallate jaalala bara baraa. Afurri koo du'e Yesuus si fayye ani
ani suman arge jireenya hundumaa irra wayye anaan koo durii du'aa ta'us jiraataadha anaan koo amma muka nyaatanii du'an miti dubbii isaan nyaata isa caalu damma har'a kunoo ani fayyeera cubbuu dhaalaarra isatti amanee bartuu isaa ta'eera biyya lafaaf hojisee tana hunda ganee dhugaasaa kan na barsiisu akka naaf laatu naaf galee hafuura isaa ofii gara abbaatti ol bahee narra buusee humnaaf ayyaana isaa anaa koo dhufu maranaataan jedha dhimmee yeroo yaadu anaa koo dhufu hafuuraan guutamee macha'a maqaa michuu koo waamota san dhufu Yesuus badhaadhummaa kee yeroo yaadu dachee tuffadhee si ulfeessuuf guutama gaafati dhuftu si ulfeessuudhaafan namummaa haaraa fadhee gara kee tolbutama si biraa akkan dhufuuf karaa kee erga naaf baane karaanii michuu koo si yaada danda'ee si dhobsu koo garaanii ol ba'uuf geeddaramee farda hafuuraa kee gaafa yaabu libsuu ijaabillee humni harkisa dachee gonkumaa karaa nan dhaabu gala koo galgalaa keessa dadhabanii dafquuni raawwatee hin jiru bohanii harquuni mana abbaa koo hin jiru wanti natti ta'u eelaa achi keessa hin jiru silaa waa'een beelaa callisee faarfata nan dhorku umuriini beelli hin jiru nan daangessu umuriini haleluuyaa bara baraan jiraatti lubbuun koo hin duutu hunduu jira wanti hin jiru achi keessa wanti abdii nama kutu egaa kana marayyuu dubbii kee irraatiin dubbadha ergan sitti hamanii raawwadhee ibiddaan maalan gubadha haleluuyaa kanaaf nanawwa biyya boqonnaa koo sanatti galu naaf ga'u maaloo guyyaan dhaqee biyya koo ishee bareedduu sana dhaqee laalu habdii sadaffaa dhufaatii kee lammaffaan illee si eega darabeen akka jiru hin dagadhu haanis layyuu beeka habdii sadaffaa dhufaatii kee lammaffaan illee si eega darabaa kan jiru hin dagadhu silayyuu ana fuula kee kana beeka qulqulloonni samiirraa si faana ana misirroo kee simuudhaaf arreedu maal biyya akkas namatti bareedu egaa himeen fixu ani ulfina kee guddaa na eeggatu sana dubbadheen golabu hin danda'u tola kee isa akkas namatti tolu sana walumaa galatti kan na fakkaattu hubadhu abdii waaqayyo kenne sadanuu mirkaneeffadhu macaafa qulqulluu ilaali sammuu kee kanatti haa amanu ayyaana fudhadhe kun miti ayyaana iyyama cubbuu isa moodha malee qoricha dhugu egaa abdiin lammi raawwatee isa sadaffaa eegna sichi sing that such hope we use this great plainness of speech bless of God and the Father of our Lord Jesus Christ. Enough my point. Abdi tok lam sadi Kristiyaanni abdii kana sadanuu keessatti akka of eeguun dhaamsa booda barfadhaa galatooma sinin jaalladha. Gatiin jaalalaa namarra jiru gatii kana nama deebisuu hin dandeenye garuu bara isaa guutuu jaalala kanaan gabroomee akka namaa jiraatutti waaqayyoon jiraata. Haleluuyaa. Maaliif gatiin inni nuuf godhee waama ofii keenya laannee waan qabnu hunda laannee waan inni nuuf godhee isaaf deebisuu hin dandeenye. Haleluuyaa. Iddoo inni itti nu barbaade iddoo inni itti nu argeef jireenya inni nuuf kennee hojii wanti nuun goon wal madaaluu hin danda'u. Galanni gooftaaf haa ta'u. Gabaabsinee waaqayyoon galateeffannu. Hundumti keenya ija keenya waaqayyo irra kaa'annee isa yeroo hundumaa lubbuun keenya arguudhaaf hawwitu isa garaan keenya gara isaa yaadu isa yoo inni dubbate duwwaa boqochuu dandeenya. Waa'ee isaa yaadna. Garaan keenya isa duwwaadhaan haara galfachuu danda'a. Lubbuu keenya iddoo boqonnaa sanatti geessuu kan danda'u isa duwwaa. Sagalee hunda keenyaaf ta'u kan qabu isa qofaadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Si'a tokkoon dubbate hunda keenya wal duukaa kan argatu. Hunda keenya wal duukaa
kan gargaaru. Haleluuyaa. Nu gargaaruudhaaf inni yoo nuti jiru isadha. Kanaaf isa ilaallee isa yaada amma yuan si yaada amma yuan sin kuufne kootu gara jireenya kootti na barsiisi jennaan. Haleluuyaa. Abbaa bara baraa galanni siif haa ta'u. Abbaa bara baraa nuuf taateetta. Abbaa isa waan hundumaa namaaf laatu. Abbaa isa waan barbaachisu namaaf beeku. Abbaa isa nyaata filatamaa namaaf dhiyeessu. Abbaa isa maaddiitti namaa wajjin taa'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Abbaa isa maaddii isaaf qophaa'e nama nyaachisu. Haleluuyaa. Amma maaddii biraa hin barbaannu. Amma iddoo kanatti maaddiin biraa akka isaa qabu hin barbaannu. Foolii kan biraa hin barbaannu. Fooliin nyaata ati fannoo irratti qopheessite hoolaa araaraa sun. Haleluuyaa. Akka fannoo irratti dhiphatetti gidduu keenyatti akka urgaa'uuf si kadhannaa jaalala kennuuf haa ta'u. Akka ati nyaadhaa jettee laattetti. Amma dukkanni kun darbutti nyaadhaa. Haleluuyaa. Amma inni dhumutti nyaadhaa jettee salaatte kana. Akka nyaachuu dandeenyutti akka nyaannu fayyaanni kennuuf haa baay'atu. Dubbiin kee jireenya keenya wajjin wal argatu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus namiin. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ganama kana yeroo gabaabaa qabnu keessatti mata duree dhoksaa Waaqayyoo beekuu yookaan dhoksaa Waaqayyoo arguu kan jedhu irratti waan Waaqayyoo nutti dubbatu walii wajjiniin baranna. Phaawulos ergaa warra Efesooniif gaafa barreessu waa'ee dhoksaa Waaqayyoo kanaa baay'ee dubbata. Waaqayyo akka inni dhoksaa qaba ture. Dhoksaa kana bara kana keessa akka inni Waaqayyoo mul'ise. Dhoksaan Waaqayyoo jedhamee kan beekamu akka inni jirutu dubbata jechuudha. Dhoksaani akeeka duriitii jalqabee Waaqayyoo uumamu biyya lafaan duraa yaadaan qabee akeekee wanta Waaqayyoo kaa'edha. Yaada Waaqayyoo keessa jira. Namaaf dhoksaadha malee Waaqayyoo dhoksaan turre. Waaqayyo ofii isaati akeeka kana beekatu. Iccitiin Waaqayyoo isa bara baraa ta'ee bara baraan Waaqayyoo iccitii isaa godhee kan qabatee ture. Eenyuuf iyyuu hin ibsamne ture. Eenyuuf iyyuu hin mul'anne ture. Ergamoonni warri isa waaqessanii dhoksaa kana bira hin geenye ture. Dhoksaa kana bira ga'anii dhoksanii fidanii namatti himan ture. Dhoksaan kun amma Waaqayyo guyyaa kooti jedhee mul'isetti dhoksaa Waaqayyo duwwaa yookaan iccitii Waaqayyo duwwaa ta'ee ture. Garuu immoo dhoksaan kun akeeka qabu. Namni dhoksaa tokko kan taa'u bara jireenya isaa guutuumin amma guyyaan itti dhoksaan sun mul'atutti waan gaarii ilmaan ofiitiif qopheessanii jiru taanaan kan inni himamu gaafa ilmi sun dhalli sun wanta sana hubachuu danda'e sammuu isaa waan kana hubachuu danda'eera. Yoon itti dabarse waan kana sirriitti beeka erga jedhanii murteessanii qofa. Amma sanatti garuu dhala ofii jalaa yoo uffatu jechuudha. Maaliif yeroo isaatti hin ta'u taanaan miidhaa inni geessisu jira waan ta'eef. Kanaaf akeeka Waaqayyoo ture. Waaqayyo moo akeeka kana dhoksaa godhate qabatee ture. Efesoon boqonnaa 3:9 akkas jedhana dubbisa. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture. Yaada yoo keessa ture yaada Waaqayyoo keessa dhokfamee ture. Waan yaada namaa keessa jiru namni hin beeku hin danda'u. Waan yaada Waaqayyoo miti. Waan yaada namaa keessa jiru namni beeku hin danda'u sagalee Waaqayyoo. Dhoksaan Waaqayyoo kun immoo yaada Waaqayyoo keessa dhokfamee ture. Haleluuyaa. Ameen. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf akeeka isaa dhokataa kana yookaan iccitii isaa gadi fagoo kana Waaqayyoo mul'isuutti gammadeera. Gaafa guyyaan isaa ga'u Waaqayyo dhoksaa kana qabadhee manbara koo hunduma baran jiraadhu hundumaatti qabadhee taa'adha. Guyyaan isaa gaafa ga'u dhoksaa kana Waaqayyo bakkeetti baasa. Haleluuyaa. Wangeela Lukaas boqonnaa 10:21 irratti Yesuus Kiristoos gaafa inni waa'ee dhoksaa kanaaf galateeffatu argina. Yeroo sanatti Yesuus hafuura qulqulluutti gammade. Yaa Abbaa
gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksite wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha. Eeyyaa abbaa isa kanatti gammaddeettaa galanni gooftaaf haa ta'u. Dhoksaa isaa kana Waaqayyo namoota dhoksaa koo hubachuu danda'u jaboodha yaada isaanii warra kaan irra wayya jedhee miti kan inni dhiyeessaa ture. Ogeessota biyya keessa jiran fileeti miti kan inni dhoksaa kanatti mul'isaa jiru. Ogeessonni kun yoo hubatanii warra wallaalota hubachiisuu danda'u jechaa jiru. Dhoksaa kana warra ogeessota jedhan jalaatii dhoksiteetta. Ati garuu warra wallaalotatti mul'isuu waan jaallatteef ani siin jedhan eeyyee kanatti ati gammaddeetta. Haaleluyyaa. Kanaaf Waaqayyo dhoksaa isaa kana mul'isuutti hin gammadeetu. Dhoksaa Waaqayyoo kana kan inni Waaqayyo mul'isee namni tokko yoo hin beekonneera dhoksaa kana. Namatti mee miti Waaqayyo kan mul'ise dhoksaa kana. Namaan mari'atee dhoksaa tokkoon sitti maa dhaqiitii mul'ise deemiti. Garuu dhoksaa kana icciitii Waaqayyo qabu kana jalqabee isa beeku tokko ture Waaqayyo bira. Haaleluyyaa. Abbaa bira ture bobaama abbaa isaa jala jiraachaa ture. Kanaaf Ibroota boqonnaa tokko irratti bara duriitti Waaqayyo karaa raajotaatiin karaa garaa garaatiin abboota keenyatti dubbate. Bara isa dhumaa kanatti garuu haaleluyyaa. Bara icciitii isaa dhoksaa isaa mul'isuu barbaadetti garuu Waaqayyo karaa ergamootaa karaa raajotaa miti kan inni dubbate. Karaa ilma isaa nutti dubbate. Haaleluyyaa. Yan dubbisa sagalee Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko namni irratti naa dubbisuu danda'a. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaanii mul'ata. Haaleluyyaa. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiise booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee hin taa'e. Ameen. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo karaa inni ittiin mul'ise namatti mee miti. Namni dhoksaa kana danda'ee baate namatti mul'isuu hin danda'u. Haaleluyyaa. Namni dhoksaa kana bira ga'ee ofii isaatiin nama hubachiisuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo dhoksaa kana baatee icciitii kana jalqabaa marumaatti kan ba'e ofii isaatiin Waaqayyoon kan ta'e isuma ergeetan dhoksaa kana ilmaan namootaatti mul'isa. Haaleluyyaa. Inni dhoksaa kana mul'isu kun immoo ifni ulfina Waaqayyo fuula isaarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaanii mul'ata. Haaleluyyaa. Dhoksaan Waaqayyo akka jirutti kan inni ittiin mul'achuu danda'u karaa Kiristoosii duwwaa. Kanaaf Waaqayyo dhoksaa isaa gaafa mul'isuu barbaade karaa Kiristoosii nutti dubbate. Kanaaf Waaqayyo icciitii koo eeggachuutti hin gammade jechaan jiru bara kana keessa. Warri wallaalonni dhoksaa kan mul'ise kanaan ogeessota ta'an jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa kanatti gammadee taate gammachuu kee ta'eera dheetu Waaqayyoon galateeffata jechuudha Kiristoos. Waaqayyo dhoksaa kana namni akka inni hubatu mul'iseera. Dhoksaan kana hubachuun immoo jireenya namaadhaaf gammachuu. Bara kana keessa karaa ilma isaa duwwaa akka beekamu godheera. Namoonni immoo karaa ilma isaa dhoksaa kana akka hubatan godheera. Dhoksaan Waaqayyoo kun immoo maalidha? Phaawulos Efesoon irratti akkuma amma dubbanne dhoksaan kun dhoksaa Waaqayyoo ergee deebi booda dhoksaan kun maal akka ta'es keessaa baasee dubbate. Dhoksaan kun waan namoonni yaada isaanii keessaa haasaa miti. Waaqayyo dhoksaan kun maal akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti nuuf kaa'e. Boqonnaa 3 lakkoofsa 6 akkas jedha. Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoon ta'e wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan isaanii wajjin bu'aa dhagna tokko akka ta'an abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Haaleluyyaa. Dhoksaan kun icciitii baay'ee gadi fagoo kan ta'e icciitii Waaqayyo inni bara baraan itti eegu wangeeladha. Haaleluyyaa. Wangeela isa nama hundumaa
warra Yihuudii ta'anis warra Yihuudii hin ta'inis karaa tokkoon ittiin Waaqayyo bira ga'an dhoksaa Waaqayyo isa bara baraa ta'e ture. Karaa ittiin warri fagoo diina Waaqayyo turan ittiin deebi'anii gara Yesuus gara abbaa isaaniitti deebi'an jechuudha. Kanaaf dhoksaan Waaqayyo bara kana keessa qabu dhoksaan Waaqayyo mul'isee iccitiin Waaqayyo mul'isuudhaaf adeemus yoo jiraate wangeela haala kan biraan hin jiru. Waan Waaqayyo mul'isuu isaatti gammadu warra gadadamoodhaaf hin ta'a jedhe. Haleluuyaa. Warra hidhaa keessa jiranii fi kamsa ta'a jedhe waan Waaqayyo mul'ise dhoksaan isaa bara baraa kun wangeela isa jennee itti amanuudha jechuudha. Kanaaf wangeelli kun immoo maalidha? Wangeelli kun immoo maalidha? Wangeela lallabuu. Wangeela kana nan lallabaadha Phaawulos. Wangeelli kun garuu maalidha? Phaawulos wangeela kana Galaatiyaa boqonnaa 1:16 irratti waa'ee wangeela kana eenyu akka ta'e dubbata. Wangeelli wanta wayii yookaan lallaba wayii miti. Eenyummaa kan qabudha qaama guutuu. Akkas jedha. Yeroo ofii jaallatettis yeroo ofii jaallatetti gochaadha Waaqayyo. Malee dhoksaa Waaqayyoo ture. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabu ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise. Eenyuuni ilma isaa wangeela godhee akka lallabuuf. Haleluuyaa. Wangeelli Kiristoosin ala hin jiru. Wangeelli jalqabi isaas xumurri isaas Yesuus Kiristoosin xumurama. Ameen. Haleluuyaa. Wangeela jechuun sagalee misraachoo. Misraachoon Waaqayyo bara baraan yaada isaa keessaa qabu ture bara kana keessa ilmaan namootaa mul'ise wangeeladha. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo ofii isaa jaallatetti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa natti mul'ise. Kanaaf immoo ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffateen. Haleluuyaa. Wangeela lallabuudhaaf ilma isaa kana wangeela erga mul'ise booda Waaqayyo waa'ee maalii lallabaan hin jiru jechuudha. Kiristoosin arganii wangeela kan biraa dubbachuun hin jiru jechuudha. Kanaaf annamaan dhaqee waa'ee kanaa naa ibsi jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyootu dhoksaa isaa kana na keessatti agarsiise ilmuma isaa kana wangeela godhe lallaba. Kanaa booda mata duree biraa hin qabu jedhe Phaawulos. Haleluuyaa. Kanaaf wangeelli waa'ee ilma Waaqayyooti. Waa'ee Kiristoos. Haleluuyaa. Kanaaf namni wangeela lallabu waa'ee Kiristoos dubbachaa hin jiru taanaan wangeela miti jechuudha. Amma kotuun Yesuusiin maqaa Yesuus jedhu dhageen gala. Faarfannaa keessaas, kadhata keessaas, lallaba keessaas gaafgaaf. Haleluuyaa. Iddoo Yesuus itti waamamne wangeela miti jechuudha. Iddoo wangeelli itti lallabamu. Yesuus maqaa jedhu duwwaan si'a tokko waamamnaan garuu lallaba. Wangeela jireenya hiikamsadha. Haleluuyaa. Maaliif maqaa kanaaf nuti walii galee beekamtii laatamin abbaatu jaallate dhoksaa gosa bara baraati kun. Dhoksaan konni bara baraa karaa kanaa mul'ate de Kiristoosin kenne. Waan Waaqayyo olii kennedha wangeelli malee waan namni lafaatti olii gale miti. Haleluuyaa. Waan nun walii gallee wangeelli akkas ta'uu qabna murteessinu miti. Kanaaf Phaawulos gaafuma innatti mul'ise maal godhe murteesse. Maal gochuuf isuma lallabuudha wangeela godhe. Haleluuyaa. Kanaaf akkasitti lallabna jedhee dhaqee namaan hin mari'anne. Namni akka naaf ibsuuf hin mari'anne maaliif isumatu Kiristoos wangeela kan godhe lallabuuf natti mul'ise. Haleluuyaa. Dhoksaan Waaqayyo inni guddaan isa. Dhoksaa kan biraa namni nutti hime dhoksaa Waaqayyo miti jechuudha. Dhoksaadha jedhamee Kiristoosin ala nutti babaan dhoksaa abbaa sobaa sana dha. Haleluuyaa. Kanaaf dhoksaa Waaqayyo mul'ise sagalee misraachoo Yesuus Kiristoosin kanadha jechuudha. Kanaaf Phaawulos waan inni ofii kooti fudhadhe dabarsee isinitti kenneera. Warra Qorontosiif gaafa barreessu waan inni ofii kooti fudhadhe dabarsee isinitti kenneera. Inni immoo akkuma isin kana dura dhageessan Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf jedhee fannifameera, du'eera, awwaalameera, du'aa ka'eera. Waan inni fudhadhe isa kanaa sammuu isinitti dabarsa. Haleluuyaa. Kana haala mata duree biraa qabnu hin qabnu lafa kanarratti. Waa'ee dhoksaa kana baruun maaliif nu gargaara? Dhoksaa Waaqayyo beekuudha mata duree inni ittiin jalqabe. Dhoksaa kana beekuun inni jalqabaa kan inni nu gargaaru dhoksaa kana keessatti iddoo kam akka qabnu bara. Iddoon keenya eessa akka ta'e. Haleluuyaa.
dhoksaa kana mul'isuu keessatti jalqabaa kaasee dhoksaa kana as fiduu keessatti gahee hin qabu. Karoora Waaqayyoo bara baraati. Waaqayyootu yeroo isaatti mul'isa. Garuu dhoksaa kana keessatti iddoo kam qabna? Dhoksaa kana keessatti iddoo nuun qabnu iddoo akkamiiti? Waaqayyo kan inni dhoksaa kana mul'isee fi tokko waan inni nu ilaallatuuf. Sababa dhoksaan kun nu ilaallatu. Iccitiin fayyuu keenya, iccitiin Waaqayyo wajjin turuu keenya dhoksaa kana keessa jira waan ta'eef. Inni kan biraan namni hubachuu hin danda'u yaada Waaqayyo jennee. Waaqayyo bara itti namni yaada isaa hubatu hafuura qulqulluu namaaf kenneefi. Kanaaf namoota hafuura qulqulluu qaban kana gidduutti dhoksaan kun hubatamuu danda'a itti amaneetu waan. Hafuura qulqulluutti amaneeti malee nutti amanee miti dhoksaa kana Waaqayyo kan mul'ise. Inni kan biraan beekuun keenya jireenya keenya kanaaf hiikamsa yookaan gammachuu fida maqaa ta'eefidha. Yaada Waaqayyoo keessa nitu. Kanaaf beekuu keenyaan jireenya dhugaa akka nuuni jiraannu fidatu. Kiristoos maaliif akka nuuf du'e? Kiristoos maaliif akka mul'ate hin beeknu taana maaliif akka jiraannu hin beeknu? Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera gaafa jennu haasaa salphaa fakkaata. Cubbuu keenya fannoo irratti baase dhagna isaatti baatee gaafa jennu waan haasaadhaan dhume ammuma sana haasee xumuru kana fakkaata. Yesuus garuu itti dhiphate. Cubbuun hundumti keenya utuu haasaa jenneeti waan yaada keenyaa yaada kan hiriyaa keenyatti abbaan manaa kan haadha manaa isaatti himachuu salphatu qabu. Maaliif itti yeellaa waan ta'eef yaada isaatti kan yaadu yoo gochaadhaanis hiriyaa keessanitti waan himachuu dhiisan qabdu. Maaliif yoo mul'ate namni isinitti jijjiirama, namni isinitti qaana, ofii keessanitti qaanoftu waan ta'eef. Sababii kana waan isin garaatti qabatanii deessa wayii jira. Yesuus isuma isin akkasitti illee yeroo salphattan kana kan saagan hin taane kan keessan baate fannootti benne. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Leeyyiroon nama lafa kanarra jiru hundumaa. La cubbuu guddaadhaa yaada sammuu keessan keessatti waan guddaa jettanii yaaddan. Waan kana hundumaa ilmaan namoota waan qullaa dhaabuu danda'u kana baateetu qullaa isaa dhaabata. Ameen. Haleluuyaa. Waan ittiin arrabsamuu sodaanne nuun. Waan ittiin hiriyyaan keenya nutti gaddaa. Abbaan keenya nutti gadda, obbolaan keenya haati manaa koo natti gadditi, abbaan manaa koo natti gadda jennee amma irraatti ittiin dhiphannu sana. Inni garuu akka waan ofiisaati hojjeteetti baate fannoo irratti ol fide. Ameen. Haleluuyaa. Akka nama sana baateetti adaba isaa sudhate. Ilaa baachuu isaa duwwaamini. Adaba isaaf ta'u cubbuun hin adabamin hin darbu yoomin. Waaqayyo yoomiyyuu cubbuudhaaf garaan lafa. Haleluuyaa. Waaqayyo yoomiyyuu akka cubbuutti faradeetti jira. Cubbuu akka kana nuun sodaannu kana Yesuus haleluuyaa. Inni cubbuu hin beekne. Inni guyyaa tokko hamaan irraa argamee hin beekne. Isin keessaa eenyuun akka cubbuun na adeessu ni jedha. Ija jabinaan warra qabiin beektu warra seera qabanidha. Warra seera eeganidha. Dibaanii gabaa yoo dhaqan waan xuraa'aan itti bu'eera jedhanii qodaa isaanii miiccan. Amma kanatti qulqulleessuu yaadanii isin keessaa eenyutu cubbuudhaan ana addeessa jedhetu cubbuu keenya deebannoo irratti ol galu. Kanaaf gaafa waa'ee dhoksaa kanaa nuu galu inni nuuf jedhee akkas ta'eera kan jedhu irraati jireenya jiraannu murteessuu dandeenya. Inni kan biraan dhoksaa kana beekuun gammachuu keenya murteessa jechuudha. Hoolaanii tikseen yeroo hundumaa hoolaa isaa beeka. Haleluuyaa. Tikseen hoolaa isaa yeroo hundumaa beeka. Garuu hoolaa sodaa malee kan jiraachisu tikseen ishee beeku duwwaa miti. Hoolaan tiksee jabaa akka qabdu gaafa barteedha kan isheen boqonnaa kutuun. Haleluuyaa. Kan Waaqayyoo ta'uu keessan dhoksaan kun isiniif ta'uusaa Waaqayyo beeku miti kan isin jijjiiru. Gaafa nuun barreedha kan nu jijjiiru. Gaafa tikseen keenya eenyu akka ta'e barreedha kan sodaa malee jiraannu malee har'a kan sodaa malee jira. Haleluuyaa. Kan sodaachaa jiru sababa tiksee dhabneef sababa tiksee keenya wallaalleef. Haleluuyaa. Tikseen keenya nu wallaallee tikseen keenya nurra jira. Haleluuyaa. Tikseen keenya harka isaa irratti nu baatee jira. Kan nun waan kam hojjennu hamaas hojjennu tiksee akka
qabnu irraanfanne akka tikseen keenya nu duukaa jiru irraanfanne. Haleluuyaa. Kanaaf iccitii kana gaafa barru eenyu akka tiksee keenya ta'e barate jireenya dhugaa nuun jiraannu nu murteessa. Kanaaf iccitii kana baruun gammachuu dhugaan eessaatii akka dhufu beeknee akka jiraannu fedhu. Gammachuu dhugaan kutaan jalqaba dubbise Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irraan dubbise lakkoofsa 17 kaasee nan dubbisa. Luqaas boqonnaa 10 akkasidha. Jarreen 72nis guddaa gammadaa deebi'anii dhufanii yaa gooftaa maqaa keetiin yommuu isaan abboomne hafuuronni hamoonni iyyuu nuuf abboomaman jedhan. Yesuus immoo deebisee seexanni akka bakka waaqa keessaa buututu inni kufuun arge. Ani kunoo mar'ataa irra torbaan qabaa irra aangoo diina hundumaa irra hojjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenne. Homti nus isiniif haa ta'uyyuu malee la Yesuus aboo isinii kenneera gooftummaa isiniif kenneera. Ingootu torbaan qabaa hundumaa irra hojjettu haa ta'uyyuu malee deetti fufu. Nama tasirratti. Haleluuyaa. Haa ta'uyyuu malee hafuuronni hamoonni isiniif abboomamuu isaaniitti hin gammadinaa. Haleluuyaa. Maqaan keessa waaqa irratti waan caafame guddisaa gammadaa malee. Galanni gooftaa haa ta'u. Bartootatu dinqii hojjenneedhaan Yesuusitti gaafa dhufanii isa isin hojjettan kana malee ammayyuu aboo isiniif hin kenne. Aboo qabdu waan hamaa kana hundumaa irratti. Irra hin ejjettu. Haleluuyaa. Garuu kun isin hin gammachiisin. Kanarra kan caalu gochuu dhufe. Aboo kanarra caaluun isiniif kennuu dhufe. Haleluuyaa. Seexanarra ejjechuu kan caaluun isinitti mul'isuu dhufe. Dhoksaa Waaqayyoo kanan ta'ee dhufeefi waa'ee seexanaa duwwaaf akka galateeffattaniin. Garuu maalidhaa? Maqaan keessa waaqa irratti waan caafame. Waan caafamuuf hin jiru. Maqaan keessan waaqa irratti waan caafameef gammada. Haleluuyaa. Har'a hin gammaddu taanaan maqaa keessa waaqa irratti ilaalaa gammada. Maqaan keessa waaqa irratti waan barreeffameef qofa gammada. Gammachuun dhugaan kanadha. Ilaa isa sana rakkoon qabu hin gootu. Hafuuramaas inni battuun ba'a irras hin deemu. Dhukkubsataanis hin fayya rakkoon qabu. Garuu sanarra kan caalu tokko waan ani isin hojjechuu dhufetu jira. Haleluuyaa. Seera boqonnaa 28 lakkoofsa 9 amma 11 irratti sagalee Waaqayyoo yoo ilaalle abbaan argate naa dubbisuu danda'a. 9 amma 11 akkas jedha. Atis dhagaa gati jabeessa saardooniksii jedhamu lama fuudhiiti maqaa ilmaan Israa'el isaan irratti qiriti. Dhagaa isa tokko irratti maqaa nama ja'a. Dhagaa isa kaan irrattis maqaa warra hafanii ja'an akka toora dhaloota isaaniitti qiriti. Akkuma namni dhagaa gati jabeessa irratti hojjetu mallattoo irratti keessa galchee qiritu atis akkasuma maqaa ilmaan Israa'el dhagaa sana lamaan irratti keessa galchiteen qiritta. Dhagaa sana immoo xiyyoo warqee daraaraa hidhaa furgaasaa fakkaatu hojjettee ittiin galchita. Dhagaa sana lamaan seenaa namoota Israa'eliif isa dirata fuula duraa sana ittiin gateetti irra qaxxaamurfatanii itti qabsiisi. Aroon immoo ittiin yaadachuudhaaf gateettii isaa lamaanitti maqaa isaanii Waaqayyo duratti habaatu. Ati xiyyoo warqee daraaraa hidhaa fi furgaasaan fakkaatu hojjetta. Haleluuyaa. Museedha Waaqayyotu ajajaa jira. Akkaataa uffanni lubootaa qophaa'u. Kanaaf dhagaa gati jabeessa lama fuudheen. Dhagaa gati jabeessa lama fuutee maqaa namoota ogeessotaa irratti godhin jedhu. Maqaa saba naaf abboomame kanaa irratti godhin jedhu. Saba kaleessa irratti guungumaa ture. Haleluuyaa. Saba Waaqayyoo irratti ka'uudhaan beekamu saba Israa'el. Saba Waaqayyoo dhiisee waaqa biraa dhaabbate kana dhagaa gati jabeessa kana irratti maqaa isaanii maal godhi? Qiriti barreessiin hin bada. Akka inni baduu hin dandeenyetti haleluuyaa. Dhagaa kana irratti qiriti. Dhagaa kana lamaan irratti maqaa nama ja'a lakkoofsa dadhabinaati yeroo hundumaa. Waaqayyo guyyaa ja'affaatti nama uume namni dadhabaa akka ta'e agarsiisa. Nennu hafuura hamaa addaa miti. Namumatu siistemii antiikiraayistii ta'ee dhufe. Jechuun lakkoofsuma nama jechuudha. Icciitii addaa hin qabu. Namumatu kee antiikiraayistii ta'ee kaachu. Ganaa wanti biraa dhufa miti. Kanaaf namootuma dadhaboo kanaa warruma dadhabinaan beekaman kana maal
Hallelujah. Dhagaa kiritame kana immoo maal godhi fo'aa warqee keessa naa galchi. Hallelujah. Warqeeni qorumsa keessa kan darbee qullaa'e. Qulqulluu ta'uusaa kan mirkanaa'e. Kanaaf warruma dadhabootti ilaalaman kana erga dhagaa irratti maqaa isaanii kirittee booda fo'aa warqee keessa an dadhabina isaanii ilaalu maqaan hin barbaanne isa qulqullaa'e isa qorumsa hundumaa keessa darbe warqee qulqullaa'aa keessa naa dhufse. Warqee sana immoo fo'aa dirata qomaatii kan luboonni ittiin hidhatan itti haa ta'u. Lubi uffata sana dhiisee ol lixuu hin danda'u maqaa ta'e dhagaa sana lixee hin bu'u. Dhagaa sana utuu hin baatin lubni maal ta'uu hin danda'u waaqayyo duratti ba'uu hin danda'u. Aaroon dhagaa kana baatee saba sana bakka bu'ee na fuuldura haa dhaabatu jedhu. Haaleluyyaa. Waaqayyo dadhabina keenya akka nuti waan tokko godhachuu hin barre gaafa bare dhiiga ilma isaatiitiin maqaa keenya qirtee hangafa lubaa keenya inni ta'e Yesuus Kiristoos akka inni baatee fuula isaa dhaabatu nuuf godhe. Haaleluyyaa. Maqaa isaanii hojii saba Israa'el kan qiritamaa maqaa saba Israa'el hojii isaanii naa qiritiin jenne hojii isaanii irra waaqayyo dhimma hin qabu. Maaliif hojii isaanii fuula waaqayyootti dhaabbachuu kan danda'u miti. Hojii gaarii tokko iyyuu hin qaba waan ta'eef. Sababii kanaaf saba kana ani sababii ati saba kana bakka buutee fuula koo dura dhaabattu. Sababii maqaan isaanii qiritamee jiru fo'aa warqee keessa waan gale. Hallelujah. Yesuusin isa qorumsa hundumaa keessa darbe keessa maqaa keenya kaa'ee ilaala Waaqa. Hallelujah. Garuu qirixuun salphaatti hin dhufu. Kiristoos akkasumatti miti maqaa keenya kan inni nuuf barreesse ofii isaatii itti dhamee jechuudha. Kanaafi Yesuus Kiristoos maqaan keessan samii irratti waan galmaa'e. Maqaan keessan samii irratti waan barreeffame samiin waan maqaa keessan beekeef gammadaa. Hallelujah. Guyyaa firdii isa dhumaatti macaafotatu banama. Sagalee Waaqayyoo mul'atu Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 12 jalqabee macaafotatu banama. Macaafota gaafa jedhu tokko ol akka ta'e nutti agarsiisa. Macaafotatu banama. Kanaaf macaafi jiru macaafa tokko ol akka inni ta'e nutti agarsiisa. Guyyaa macaafonni banaman suni macaafota isa tokko keessatti hojii warra du'aniitu barreeffameera. Kan warra du'anii. Macaafa isa tokko keessatti immoo macaafichi maal jedhama? Macaafa hoolichaa jedhama. Macaafa hoolichaa irratti hojii warra hoolichaa tabananii kan barreeffame. Macaafa hoolichaa irratti maqaa warra hoolichaa tabananii barreeffame. Hojii hoolichaati maqaan isaanii barreeffame. Warri hoolichaa hin amanamne hojii hoolichaa hin amanamne immoo macaafa kan biraa irratti hojiin isaanii barreeffame. Warra hoolichaa tabanan garuu hojii hoolichaa fi maqaa isaanii duwwaa barreeffame. Waaqayyo hojii samii irratti nuuf barreesse. Yesuus hojii inni nuuf hojjete garuu maqaan keenya nuuf barreeffame. Haaleluyyaa. Nan dubbisa waan ana afaaniin haasa'u fakkaata. Kana booddees teessoo laftiif wanni fuula isaa duraa hin baqatan iddoonis isaaf hin argamne warra du'anis xinnaa guddaan teessicha durootu dhaabatanii nan arga. Macaafonni hin banamanii macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos hin banamne warri du'an immoo akka hojii dura hojjetaniitti akka isa macaafota keessatti caafameettis fakkii argatanii. Lakkoofsa 15 darbee dubbisa. Namni maqaan isaa macaafa isa warra jireenya argachuu jiran keessatti caafaman keessatti hin argamanis kuufama ibiddaatti gad hin darbatame. Kanaaf kuufama ibiddaa Yesuus kan isinitti gammaduu qabdan kan inni jedhe kuufama ibiddaa isa isin hambisuu danda'u. Maqaan keessan galmee hoolichaa irratti barreeffamuusa. Galmee hoolichaa irratti kiritamuusa. Hallelujah. Isa kanatti gammadaa. Mul'atuma Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 27 irrattis waa'ee kanaan dubbata. Macaafa hoolichaa isa warri jireenya argachuu jiran keessatti caafaman sana keessatti. Hallelujah. Warra argaman duwwaa malee wanti xuraa'aan tokkollee wanti ciiggaasaa yookiis wanti soba hojjetan tokkollee achitti hin galan. Waa'ee mandarichatti galu. Kanaaf maqaan jijjiiramuudha. Maqaan keenya samii irratti barreeffamuudha jechuudha gammachuu guddaa qabu. Kanaaf dhoksaa keenya baruun gammachuun kun eessaa akka dhufe
gammachuu kamiin akka nuun jiraannu nutti agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan eenyuuf akka jiraannu hubanna. Eenyuuf jireenya akkamii iddoo keenya duwwaa beekuu osoo hin taane eenyuuf immoo akka jiraannu jireenya irra jiraannu eenyuun ilaallee akka nuun jiraannu. Kiristoosiin ituun argini karaan hundumtuu karaa. Kiristoosiin erga argani Kiristoosuma duwwaatu karaa. Haleluuyaa. Namni Kiristoosiin hin argine eenyuuf akka jiraatu ofii isaafis hin jiraatu namaafis hin jiraatu callumadhee jiraata. Har'a namaaf jiraata bor nama biraaf jiraata iftaan ofii isaaf jiraata. Namni kan Kiristoos ta'e Kiristoosiin arge garuu har'as boris bara baraanis Yesuusumaaf jiraata. Haleluuyaa. Kanaaf Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosii barreessa lammaffaa boqonnaa 5:15 irratti egaa warri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'ee du'aa kaafame malee akka isaan ofii isaaniitiif hin jiraanneef inni hundumaaf du'eera. Haleluuyaa. Kanaafidha Phaawulos ansichi ofii kootii hin jiraadhu kan inni jedhe. Kanaaf mata dureen jireenyaa jalqaba hamma dhumaatti Kiristoosiin taa'achu. Kiristoosiin jiraachuu taa'achu. Kanaaf wangeelallee kan nuyi lallabnu sababii Kiristoosiin taa'achu. Kiristoosiin ilaallee wangeela lallabnu. Haleluuyaa. Dhoksaa kana gaafa arginu wangeellis akka ta'e gaafa barru isuma ilaallee wangeela lallabnu. Kanaaf fuula Kiristoosiin gaafa ilaalan waan jedhan hin haban. Haleluuyaa. Fuula Kiristoosiin ilaalaa dabala kan wangeela lallabnu Kiristoositti dugda gannee wangeela hin lallabnu. Sababa kan biraa barbaadu. Phaawulos Qorontos boqonnaa 9:16 irratti wangeela lallabuu kootiin of hin jajjue. Kana himuun anarraa hin barbaadama. Wangeela yoo lallabuudhaa baadhe garuu anaaf hoyyoo. Haleluuyaa. Kiristoos sanatti mul'achaa jiru kan warra Galaatiyaatiin maal jedhe beektu akka waan fannifamee rarraafameetti dura keessanatu jiru akkamitti akka sariifattanii wangeela biraatti gortan namatu qoricha isinitti godhee laata. Kanaaf Kiristoos kun na duratti fannifamee waan jiru waan akka kanatti argaa jiru fannifamuun isaa seenaa waggaa 2000 duraa ta'e osoo hin taane har'a jireenya koo keessa waan jiruuf. Haleluuyaa. Fannifamuu Kiristoos seenaa goonee haasofna taana wangeela miti. Yesuus bara akkasii duwwaa fannifame jennee xumurra taana. Yesuus wajjin garuu gaafa sana akka fannifame. Yesuus wajjin gaafa sana akka duune isaa wajjin immoo akka du'aa kaane. Har'a jireenya keenyaan du'aa ta'uu Yesuus Kiristoos akka mul'atu amannee lallabnu taana wangeela ta'uu hin danda'u. Kanaaf Phaawulos dhoksaa kana argeera Kiristoosiin. Isan arge kanaan immoo of jechuun naaf hin ta'u maal duwwaa malee lallabuu duwwaa malee. Haleluuyaa. Garuu ittiin of hin jechu naaf galeera jedhee namattis ittiin of hin jechu maal duwwaan godha dhoksaa kana argaan jira maqaatee callisuu hin danda'u. Haleluuyaa. Kiristoosiin arganii nama calchisiisuu hin danda'u. Kanaaf wangeela kana nan lallaba dinqii biraa miti isuma kana lallaba bu'aan koo maalidha wangeela kana lallabuudhaafi Kiristoos gadiinaaf kennu qabaa jedhee miti bu'aan koo lallabuu kooti. Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kiristoosiin hin argine taanaani lallabina waan lallaban iyyuu jiru haasaawwee malee jechuudha. Kiristoosiin arganii jalaatii immoo callisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf toluma lallaba malee waan biraa godhuun qabu. Haleluuyaa. Toluma akka lallabuuf Kiristoos kun alatti mul'ateera. Kanaaf waa'ee kennaa tolaa yookaan waa'ee sagalee misiraachoo toluma lallabu. Sagalee misiraachoo tola kennamee tola lallabamaa tola argatamaa tola itti jiraatama. Haleluuyaa. Waaqayyo waan itti isin gatii kaffaltan mana isaa keessatti kottaati itti gatii kaffalaa argadhaa jedhe waan waame. Erga kaffalee xumure hundumaa kottaati jiraadhaa jedhe waan. Yesuusi kottaa dhamaa jedhee waame osoo hin taane warri itti dhamaatan kottaa. Ani immoo isin boqochiisa. Haleluuyaa. Sagana dhachu. Kanaaf eenyuuf akka lallaban beeku. Inni kan biraan inni xumuraa kanumaani akka karaa adeemtuu taane beeknee akka jiraannuuf karaa adeemtuudha nuun biyya lafaa kanarratti. Haleluuyaa. Dhoksaa kana gaafa barru karaa adeemtuu akka nuun taane waan lafaa kanarraa ija keenya akka nuun kaafannu nu gargaara. Waan lafaa kanarraa maal jedha Phaawulos nuun lammii biyya waaqarraa ta'eenis gooftaan keenyas fayyisaan keenyas achii nuu dhufa jennee eegganna. Haleluuyaa. Gooftaan keenya fayyisaan keenyas achii nuu dhufa jennee eegganna. Kanaaf kiristiyaanni karaa adeemtuudha erga ta'e wanti inni eeggatu maalidha? Gooftaan isaa fayyisaan isaa dhufuu eeggata jechuudha. Malee mana
lafa kanarra. Ameen. Haleluuyaa. Yookaan sirni siyaasaa kun jijjiirame mootummaan kan biraa dhufu eeggachaa miti. Hawwiin keenya inni guddaan yaa Waaqayyo biyya kana nagaa godhi duwwaa miti. Haleluuyaa. Hawwiin keenya inni guddaan gooftaan keenya fayyisaan keenya achii nuu dhufanii eeggachuudha. Ameen. Biyya keenyaaf hin kadhanna nagaa akka godhu. Jireenya lafa kanarra jiraannu waan nu barbaachisu argachuudhaaf hin dhamaan. Garuu abdiin keenya yaadi keenya hundinuu isaan kanarra hin jiru. Haleluuyaa. Abdiin keenya hundinuu inni nuuf dhufa isaa wajjin immoo jireenyatti hin galla jenneetu abdii keenya kana eegganna jechuudha. Kanaaf waan lafarraa kanaaf jennee gooftaan barbaadu. Asitti dhumnee kan walitti qabamnee kadhannu waa'ima biyya keenyaa kadhanna waan inni fina. Haleluuyaa. Kiristoosin yaadeera dhaqeen obboloota kootiin Kiristoosin ilaala jedha goota. Iddoo itti gaaffii biyya lafaa deebi'u ni waldaan kiristaanaa. Iddoo itti fuula Kiristoosin ilaalanii haara galfatanidha. Bara Phaawulos wangeela lallabaa turanii bara impaayirri Roomaa bal'atee ture. Sirna jeequmsi keessa ture bulchiinsi isaa nagaan qabu ture. Bara sana keessa bulchiinsi Roomaa akka nagaa ta'uuf kadhachaan ture Phaawulos. Haleluuyaa. Bulchiinsi Roomaatiif osoo hin taane ani lafa ni dhabee jirutti illee wangeela akka lallabuuf ergameera. Haleluuyaa. Ani lafa jirutti Kiristoosin duwwaa argee isan argeessan. Haleluuyaa. Kiristoos bareedaatti namatti mul'ata. Kiristoos biyya kana keessatti namatti mul'ata. Utuu rakkinni baay'ee nama raasu jiru. Istifaanos dhagaadhaan dhahaa jiru. Ilaa dhagaatti guuraa jiru. Dhagaa nama ajjeesuu danda'u. Garuu Istifaanos ilaalaa dhagaan argaa jira. Dhagaan natti mul'achaa jira jedhan dubbannu. Ilaaloo dhagaa argaa jiru. Ilma waan isatti mul'ate ilaa. Jireenyi biyya lafaa kana oomatti bullee irra taana waa'ee mashee haasa'u. Saantima birrii tokko namni qabu jira. Saantima birrii tokko. Saantima kana hundi keenya argaa jirani. Saantima kana amma kana ofirraa butee hunda keessa hin argaa jira. Saantima kana ija koo kanatti gaafan butu saantima kana malee sadiin argaa jiru. Maaliif? Iji koo saantimni kun gaafatti dhiyaatu saantima kana duwwaa argaa. Gaafan akkas ofirraa butu garuu waan kan biraa baay'een arga. Waan jireenya biyya lafaa kana amma isin ofitti guddan Kiristoosin isin osaa deemti. Gaaffiin biyya lafaa amma isin qabdan Kiristoosin isin jalaa dhosaa deemti. Kiristoosin amma isin ofitti guddanis biyyi lafaa isin jalaa dhokachaa deemti. Haleluuyaa. Amma nun ofitti bulleedhaan gaaffiin keenya Kiristoos taanaan haleluuyaa. Jiraachuu birra kan waanuma Istifaanositti biyya dhagaa darbatamaa jiru takka isti cufeera mininja isaa. Kiristoostu ol jedhee haleluuyaa. Kiristoos taa'eera Yesuus. Gaafa Istifaanos rukutame garuu taa'uu hin dandeenye. Hin dhaabate kee. Haleluuyaa. Utuu inni anaaf dhaabatuun argaa jira. Guyyaadha guyyaa. Kanaaf maaliif akka jiraannu adda baafanna jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8-16 jiru irra dubbiseetan gara xumuraatti fida yeroon keenya deemeedha. Waa'ee namoota karaa adeemanii dubbata kutaan sun karaa adeemtota. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan ture. Abrahaam inni barri isaa darbe iyyuu Saaraan ishee dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuudhaaf humna argatan. Kanaafis sanyiin akka urjoota waaqa keessaa baay'atan. Warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sanaa irraa dhalatan. Jarreen kun lakkoofsa 13 irra jira kutaan baay'ee gurgurata. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo fudhanne ta'eyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'anii. Ameen. Waan abdachiifatan fudhatanii miti. Waan abdachiifaman fuulduratti dhaala. Garuu abdiin kanaaf raawwanne jedhanii Waaqayyoon kennanii miti. Waan abdachiifame fuulduratti dhaala. Amantii isaanii garuu utuu hin dhiisin du'anii. Waaqayyo amma waan
garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Haleluuyaa. Biyya lafaa irrattis oolmaan kara deemtuu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaada akka jiran agarsiisu. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'uudhaaf fuchan argatu turanidha. Karaa deemtuuni hundumti keenya karaa deemnee beekna maqaa ta'e beekna. Namni karaa deemu waa'ee biyya itti galaa jiru yaada malee waa'ee asitti haara galfachuu yaada. Konkolaataa keessa teessanii haaran galfadhe namoonni jettan jirtu. Biyya koo ga'eera bakka amma namni jettan. Konkolaataa keessa teessanii dadhabbii qaba. Miillaanis deema, konkolaataanis xiyyaaraanis deema. Dadhabbii qaba. Waan isin ilaaltanii deemtan yooman biyya koo qaba. Dhukkubsachuu qaba. Karaa irra tutturuu qaba. Haleluuyaa. Kana hundumaa keessa akka nama godoo keessa jiraatu jechuudha. Akka nama godoo keessa jiraatu. Mana guyyaa tokko keessa bulanii galan. Gaafa karaan utuu deemtanii isinitti dhiyu maal gootu? Deemsa itti fuftan iddoo batee bultu. Gaafa bultan garuu wanta tokko gootu. Haleluuyaa. Hin bilbiltu. Biyyuma sanatti bilbiltuuni biyya keessanitti bilbiltu. Maatii keessanitti bilbiltu. Ijoollee keessan dubbistu. Qeetti galaa jirtan dhufaan jira. Haleluuyaa. Waan hundinuu qophaa'eera miti an dhufaan jira. Ettanii waan qophaa'e yaabatanii isin yaadeera mooda baay'ee. Kanaaf bariidhaan keetan dhufu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maaliif iddoo isin itti galaa jirtan kan qoodattanii yaadu waan ta'eef. Garaa guutuus godoo keessa gaafa bultan sana garaa guutuu hoggattanii raftan. Siree namni qabatee bulu barii koo yaadaa bula. Yoon barii kee deemaa yaada malee haaran galfadhe dheeraa faamu. Ofitti sin guyyaaf. Namni biyya isaa yaadaa jira. Haleluuyaa. Yooman galee haara galfadha kara deemtu. Yooman karaa koo xumuru. Dadhabbii kana baadhee yooman bara koo dhaqee uffee jira. Haleluuyaa. Kanaaf bariidhaan kee bakkalchi ganamaa gaafa ibsu. Ibsuun gaafa inni mul'atu bariidhaan kee biyya isaatti gala. Gaafa galu geessifateera dhangaatu jira gammachuu guddaatu mana isaa jira. Kanaaf waa'ee gammachuu sanaa yaadaa karaa deema malee waa'ee har'a dadhabbii karaa isaatii yaadaan. Haleluuyaa. Dhoksaan kun gaafa nuuf galu jireenya biyya lafaa kana bu'aa ba'iisaa osoo hin taane biyya keenya isa waaqarraatti galuuf jennu yaadne. Gaafa inni baay'ee nu dadhabsiisee xiqqoo boqochuuf jennu immoo achi abbaa keenya wajjin haasaa. Abbaa gosi yaadeera. Garuu dhufaan jira abbaa. Dafiinaa kottu Yesuus jecha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Lakkoofsa 16 kutaa kanaa maal jedhametu amma garuu isaan biyya sanarra wayyu hawwaan in yaadu. Biyya isa duraatti deebi'uudhaaf carraa qabu turan garuu biyya sanarra wayyuutu jira. Haleluuyaa. Jireenya har'a jiraachaa jirurra jireenya wayyuutu jira. Haleluuyaa. Innis isa waaqa irraati. Kanaafis waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse waaqayyo isaanii jedhame waamamutti hiyyeella'u. Haleluuyaa. Kanaaf biyya lafaa kana irratti akka nama karaa adeemtuutti akka nama biyya wayii galee haara galfachuuf deemutti deemaa jirra malee karaa adeemtuun namni karaa adeemu yoo bule karaan itti deebule sabni Israa'el gaafa karaa deemaa turanii mana ijaarratanii keessa jiraachaa turan. Maal keessa jiraachaa turan? Dunkaana keessa jiraachaa turan. Haleluuyaa. Kanaaf biyya lafaa kanarra gaafa jiran abdii keenya isa tokkicha Yesuus Kiristoos irra godhanne maraanaataa dafiinaa kottu jecha godoo kana mochiksuudhaaf ariifanne hawwiidhaan akka inni dafee jirsutti Yesuusin abdiidhaan eeggachaa jira. Gooftaan ayyaana isaa nuuf habaa'isu hin kadhanna. Haleluuyaa. Har'aa kaasnees gaafa gooftaan nu argate kaasee jireenya gooftaan akka jiraannu nu waame jireenya karaa adeemtummaati. Jireenya dadhabbii qabu. Haleluuyaa. Garuu dadhabbii kana bira dabarnee gooftaa keenya ijaa'ina agarra. Furiin keenya dhufee hin argina. Furiin keenya dhufee nu hiika. Abbaa karaa adeemnu kanatti ayyaanni keenya ulfaa baay'atu. Obsaan dandeenye akka adeemnu ayyaanni keenya ulfaa baay'atu.
ijaarra. Dubbii kana irratti dabaltee ammas dubbii kan biraanuu fidda. Bara baraan galanni siifa. Maqaa Yesuus nama. Garuu gidduutti walaloo gabaabaa tokko dhageenya abbaan walaloo sunas dhufa gubaa'een ammas olii keenya kabajnee waldaa keenya kabajnee gaggeessitoota waldaas kabajnee Kiristoosiin olii keenya gidduutti kabajaa kitaaba abuuraa kana eebbisuudhaaf keessi keenya gammachuudhaan qophaa'uu qaba. Walaloo Beetel eebbisaa dafee dhufti. Walaloo dheeraan barbaannu walaloo daqiiqaa tokko walakkaa kenneef jechuudha. To save our time, yeroo keenya qusachuuf jechuudha. Dafii harkaan si